Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon amiin. Waaqa tokko kan ta'e maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura qulqulluutti amanee muddee guyyaa afur guyyaa kabaja ayyaana qulqulluu duuka bu'icha Indiriiyaas obboleessa isaa qulqulluu Phexros yoo ta'u, jalqaba barataa Yohannis Cuuphaa kan turee fi booda immoo duuka bu'aa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ta'edha. Guyyaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biddeen 5 fi qurxummii 2 eebbisee uummata gabaa 5 ol ta'an nyaachise yookiin soore sana biddeenichaa fi qurxummii sana baatee kan baaraksiise qulqulluu Indiriyaasidha. Indiriiyaas umuriidhaan dargaggoo waan ta'eef duuka bu'aa dargaggoo jedhamee beekama. Akkuma Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara addunyaatti deematii alagoota hundumaa barsiisaa cuuphaa hordoftoota koos taasisaa jedhe duuka bu'aan Indiriiyaas biyyoota baay'ee deemee wangeela lallabee Phaaphaasii Qonxanxiniyoos isa jalqabaa ture. Bara 60tti otoo yakka hin qabaatiin waanuma wangeela barsiiseef kiristaanummaa waan babal'iseef fannoo irratti fannifamee wareegamee yeroo fannoo irratti fannisuuf jedhanis kan gooftaan koo irratti fannifame ana hin fannisinaa jedhee kadhate jennaan kan inni itti fannifame mallattoo xaatiin qopheessanii irratti fannisaniiru. Kunis kabaja guddaa Waaqayyoof qabuu fi mataasaa gadi of qabuu isaa agarsiisa. Manni kiristaanaa keenya yaadannoo abbaa keenya qulqulluu Indiriiyaas kabaja addaan ni kabajji. Arjummaan Waaqayyoo, araarsummaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii, kadhannaan fi eebbi abbaa keenya qulqulluu Indiriiyaas hunduma keenya wajjin yaa ta'u hamma bara baraatti amiin.